Wallahi mana kana kita sama walaga. Ustaz, sama walaga. Di mana kolati? Sekolah. Sini nama kuda miti. Adara akka narrafa miti. Di mana kolati? Akka sini narrafa tuh lembar baru. Di mana kola? Nama sim. Nama basaf tu tumma nama beku. Nama tumma keku. Ate yang gede boleh kita tuh jase kita tumma situ berjalan lewat kita jadi teruskan. Karena itu saya nyunik ke. Ana. Kuno surah sini kasih. Lala. Ini kuno lala ini ana. Kan dari sini tuh jitan jarum. Wahai tumma tif. Agatan miti. Agak bisnis nan. Sini tuh jitan. Mubarak musa mana tuh jitan. Suam sashimi. Kalau tiga batin musa maleda. Mati gocu. Ani batin beda. Coba tuh kusum. Kabenya kabah detim itu. Ustazah mau lega. Yaudah gua makabajam tan. Yaudah gua hajalan tam umat orang mau beralih pada teman-teman. Rumah tanah kak. Rumah jiran nyokoti. Mubarakin kesan katina. Wahai jiran nyokoti rupada. Rumah tanah kak. Hal lagi. Mubarak. Basaf tu mau mati. Boleh enggak katina. Maladin. Malas Boy mana oke nama kalesa namni tamma kasgat gotu nama kalesa ada kenya milena Basaf tu mau mati. Ustazah mau lega. Yaudah gua nampi kun lila mangkun natu foto tani. Ustaz. Rekoda tima. Yo nampi kun lila mangkun natu foto tani. Mubarakin ulgal chatin harus bisa rokok. Callisi afaan tokkon dubbatiin amman dubbadhu seedutti mubarakin in seena akka gadimbus sajal qaba Wallahi Ustazah mau lega. Mudun keessanii namoonni as keessa jirtan mudun keessan Wallahi namni kun bisa dan kun rekoda tima. Ustazah mau lega. Gaafii tokko sitti kenna. Gaafii deebiidha. Gaafii deebiidha. Ustaz rekoda nama kuma sadi jira. Isinillee yoo mubaarik musammaa kana deeggartan harka keessaa qabdan isinillee basaaftu mootummaati. Inni mootummaan jaalatu mootummaan deeggaru. Kanaaf raayyaatti biyyaa keessa ture innaan muudii natti qabataa sa'aatii 12 natti qaladaa sa'aatii 12 na jala deemee na asfaarra sinii galee hadha waan hin barbaadetti gochuu nan daa'edha maallaqa qaba ofirkaa ijoolleellee fidee bakkeetti gataa ture. Kanaaf muudii qabata. Mubaarik wallahi rabbiin haadha gotti nagaan nagalchin akka tijiriinatti hojjettees uummanni Oromoo baree jira. Sigalee ustaadhaan amsaa ishimitti daawwattee hiikaa irraa mucaan tokko sadii duraa jira jettee naan narraa hiikanii naan fayyise Oromoo ilaalaa turte. Waan mootummaa deeggaruuf waan mootummaa bira dhaabbaduuf siriinatti hojjettanii naannaa fiftanii kaatanii ammas achi kaatanii rakkina sammuu qaba biyyatti galchineettan miti dhaggeeffadhutti hima ati wallahi impoortiitti booletti fuudhamna ati ustaadhaan ishimis Somaaliinis hin fuudhamtan nama keessa jechuudha. Ustazaa ma wallaggaa immoo nagaaraa furmaata tokko naa kaa'ati tartiiba naa kaa'a yoo dhuguma dandeessan yoo dhuguma kabajaa qabaattanii uummanni namni kun sadan kun isin jabaa isin ilaalaa isin nama guddaadha engaddas immoo nama bira dhaabbatee nagaaraa ture furmaata naa kaa'a edeetu nyaatanii hin bule ammallee agabuun jira birrii isaatti tokko isin agarsiisee bosaa qolleechuudha mana keessaa leena reeme uummanni kun immoo ajandaa qotaadha kana ajandaa natti qoraar immoo isaa waan mootummaa qeequ waan mootummaa rabbashuuf na rabbashe ala kitaayee birrii biteena kuno ala kitaayee ishee qoraa fidaa jolle abdigeeta gargaarra akkaawuntii abdigeeta maalla gargaarta ala kitaayee birrii biteena ala siisaa turte barratti nama mootummaa qeequ nama mootummaa basaatu warra simbeeka barra maal taate as keessaas akkasiin kalimaa tokko dubbattu hin barbaaduun ifamnaa godhin jee gaa biyya kan ta'u fidaalta mubee biyya alaatti naftu dubbadhu taanaa maala baakeetii ol nagalchite biyya alaatti naftu siin jedhe bara hin galta. Eessatti galaan biyyi koo asii. Maaliif naannootti galuu dida? Maaliif naannootti gaddaatti galuu dida? Nutuun sodaanna takka agartee ittiin dubbatiin mubaarakitti akka agartee ittiin haasa'in akka bookaadha faaxee seete moo Hin sodaachisinaa dhiisaa waan sodaachisaniif hin jirtan. nutiyyuu sodaanna. Basaaftuu mootummaa waan ta'eef natti taphataa ture mucaan kun qaama seeraa keessa ture natti taphataa ture natti qallalaa ture uummata illee natti taphachiisaa ture an jireenya hin qabu birrii hin qabu har'a ifaa turteen kun amsaashim nama natti batanii laagatanii inni illee quba qaba sirii natti hojjetame illee quba qaba dawwalee narraa isiise kunoo inni kunoo sobaa gaseera jira kunoo. Ati ani nyaata hin nyaanne itti miti kana dhamini. Edaa gamuun bole nyaata dhaggeeffadhu. Waan itti torbee tokkoof nyaattu siifin kennaa kadhaa dhiista sooshaal miidiyaa irratti. Kadhaa miti paaspoortii koo baasaa naa kennaa. Biyya kana ilaa Usaama biyya kana muyitee godhaame waa'ee kadhaa isaa naati waa'ee kadhaa kadhachuu miti bara muyitee godhaame geessinu. An
Pasportii koo naa baasaa naa kennaati. Biyya kana keessaa kan godhaadha barbaadu biyya Dubaay barbaadu. Keessa jiraatu. Ta'u Dubaay keessa iyyuu barbaadu maaliif basaaftuu mootummaati waan ta'eef jiraachisuun hawwita hedduu nan godaana paasportii koo baasaa naa kenna. Nan deema. Kanaafuu kuma tokko teeman kennaa kadhaan. Kakatee kadhaa dhiisennaan ani kadhadhu dhennaan rakkoon qabu. Lammata ba'een kadhadhu. Ustaadha Mawlaggaa basaaftuu mootummaati isinillee Ustaadha Mawlaggaa isinillee Mubaarakillee basaaftuu mootummaati. Kanaaf yeroo baay'ee natti roorristu yeroo baay'ee natti qaladdu. Kanaaf ilmoo namaati ani nama dheengadiraatti biyya kana ture qaama seeraatti ilaala kabajoo qabdanii nan kabajanu har'aan birriitti nyaata Isaaniif mijataa ta'e irratti bakka isaan barbaadan irratti isaanii waliin taanee quba qabaachuudhaan akka maallaqni isaanii hin qisaasamne akka namni isaan gowwoomsee lafa seeraan alaa lafa kaartaa hin qabne bakka mootummaan beekamtiin kennineef akka isaan bitamee fi rakkoo keessa hin galleef nu waliin taaneeti marii goonee waan godhamu goona hangala kootiin saganticha asuma rassini dhaabbadhee jira dubbadhaa warri jalaas hin galtu warri yaada qabdanu amma yaada kennachuu dandeessu fixeera. Baaraga hin bayaane. Galatoomi. Okay. Iluun dubbanne nuti qabadhaa. Reedii koo obsi iluu dubbadhu. Ayya hundi keessanuu akkam hojii ture yeroo nama barbaadu galatoon amma hirribaa ka'an haree ho'isa dhuftanii wallaa hedduu nama gammachiisa wanni isin gootan kalee gootan ka oromoon gootan hundi keessan ana qamadaa giyyaatti hedduu itti gammade tokkummaan keessan ana tana qarqaaruu qofa osoo hin taane akka biraallee hin dhufne yeroo biraatiif barumsa akka ta'uuf sooshaal miidiyaan akka sagalee ta'uu dandeenyu itti mul'isne wanni kun yeroo sadii deebi'e lamaa miti tokko magaalamaan itti dhalatte kanatti intalo yaaba wayyo dhageessa beekini poolisiin tumaa ture hattu nun jedhanii waan sanillee miidiyaa finne akkumaan macallu manaas sagalee illee argan nama ijaaba qabu tumaa turanii poolisiin tume kun ka jaarsa abbaa keenya roobitti tumanii kun ka dallatti tumanii wanni hunirra deddeebi'aa jira naannoo keenya yoo ofirraa dhiifne bareedaa uummanni ofirraa dhoorge gaariidha ijoolleen uummanni biyya sanii ummata miskiina bira dhaabata boqqoolloo basheetaaf jedhee nama tumu aga barbaadde nyaattee cidhattee kararra deemuu dandeenya. Tumaas hin godhan garuu ka amma dhufe kunniini annaaf hin galle warroonni roobee qabasan keessaa nama torbamumaan nama tokkotti baale jechuu oromuma bakka dhufan hin beeknu jechuu barbaadeeti. Bakka biraatti warra dhuftanillee kabajaan naannoo sanii adabadhaa tataa dalagadhaa. Warri bareedanillee namoota naannoo keessanitti himamu irraa qoladhaa eegaa jechuu maqaa ganda sanii balleessaa jiran labbeenii jechuu barbaadee. Hedduu takka mubaarak galatoome waan gaarii goote akkana wal bira dhaabbachuu akka Oromoo gandaa osoo hin taane gaariidha. Obboleessa keenya reediyeetillee gamma galatoome ijoollee warra dalloomanna karaa sabni beekne gara hangeetuu dalloon jechuudha. Biyyuma quufaati biyyi sun biyyuma bunaati furuutiiti biyya waan bara qabdu jechuu garuu taateen kun achi keessatti taate rabbiin nurraa qabu balaa akka hin taane kana nutti akka hin deebine. Namni warri baale ofirraa dhoorgaa hattuu ofirraa balleessaa kashilabbee ofirraa dhoorgaa kashilabbeen maqaa isin balleessee maqaa keessan gaarii kabajaa kan namaa qabdan kan nama qarqaartan nama bira dhaabbattan boqqoolloo lamaaf qorruu yoo deemte bonaaf ganna yeroo midhaan haamamu wallaa maddaa baraa sii kennu uummanni sun zakaa jedhee ol deemte osoo deemte guurataa oolte gabbaatee roobe mana keessa qamadii haaman jechuun bonaaf ganna kanaaf akkasitti akkasii haajaa waan sagalee olii haa ta'an nama waan akka galatoomii waan dalage waan gaariidha itti kufi akka namatti jennaa sibira jirra nullee. Yeroo ulfaadhu galatoomii amma namni dubbatu eenyunni Maarqosii fi Mubaarak Baaleetti dhiifama nu godha ishee hundi keessan nu dubbattu ganaa namni yoo galee dubbata. Galatoomaa ulfaadha hunduma keessanii fi maazirii keenya horas jiran gubbaarra jiraniifis hundumaaniyyuu nagaa isin gaafadha duraan dursee reediifa maazirii keenyaan baay'ee dhiifamaa wanni isinirra ga'e akka saba keenyaatti tokkoffaa akka aadaa fi akka duudhaa Oromootti akkasumas akka Waaqayyootti illee waan sila harmootiif hin malleedha. Egaa waan hundumaaf immoo Waaqayyoo waan tokko gaafa fidu waan gaarii fida. Isinitti hin dhaga'amini mooraaliin keessan hin cabini. Inni guddaan saba ofii qabaachuudha. Rakkinni yoo namarra geessayyuu saba ofii qabaachuun akkanatti nama boonsa. Kana booddeellee isinii jabaadha.
wanni tokko wanni ta'u hin jiru sunuma waliin jira rakkin uumame jechuu barbaadeeti inni kan biraani ani dhaamsa tokkoon qaba. Kanaan dura gochawwan suukanneessaa biyya keenya keessatti baay'ee argaa turre jechuudha. Yeroo tokko yaadatu ta'e nama jaarsa abbaa keenya kan ta'an tokko itti dudanii waan akkasii godhaa turanii. Akkasuma armootii tokko illee mana baaburaa bakka ishee midhaan daakkattutti fa'aa qabanii milishaan akka barbaadan dhidhiitaa turanii. Amma immoo deemee haadha keenya kan gochaan kan kana caalu baay'eetu jira jechuu barbaadeeti biyya sana keessatti. Nuti amma akka sabaatti sabni miidiyaa irra jirru yeroo ammaa kun jenereeshinii miidiyaati. Mootummaan illee ni beeka. Waan kana qubanuma qabatee yaada. Kanaaf gochawwan akkanaa kun hawaasa keessatti akka hin raawwanneef mootummaan waa tokko gochuu qaba. Nuti amma asuma irratti uummanni gaaruuf gargaaree duwwaa deemu osoo hin taane waan akkasii kana akkuma kaleessa qaama seeraa dubbii kana hordofsiiftan qaamni seeraa waan akkanaa nu qabu qaba. Yeroo hin jedhu yookiin poolisiiwwan ba'anii hawaasa keessa gadhiifaman kunillee kan argamedha. Yoona kana caalaa kan jecha suukanneessaa godhan hedduutu jira waan ta'eef mootummaan hordofee yookiin namoota leenjisee hawaasa keessa gallakkisu kana mootummaan leenjisee kan nu lakkisuu qaba. Gaaffii akkasii mootummaaf dhiyeessa. Yoona haadhi keenya hedduutu akkas ta'aa jira kan nuti quban qabne jechuu barbaadetti. Kana waaqayyootu nu bira fide malee kan poolisiiwwan ijoolleen leenjii hin qabne akkasumatti ba'anii hawaasa keessa deemanii hawaasa keenya ijoollee keenya maatii keenya zarii keenya dararaa jiran hedduutu jira yoona jechuudha. Kanaaf nu waan gochuu qabnu akka mootummaan illee waan kana hordofee waan kanarraa barumsa baratanii mootummaan bahee ibsa kennuu qaba. Keessumaa poolisiin of eeggadhaa qaamni law enforcement warra seera eegdan hawaasa akka hin dararreef mootummaan waan kana uummatarraa akka dhaabbatuuf tokko ibsa kennuu qaba jechuu barbaadeti waan kanarraa calluma nu gargaaru miti. Mootummaan ni arga qaamni mootummaa waan kana ni argu waan ta'eef bakka jiretti responsibility fudhachuu qabu jechuun barbaada. Asumaan immoo inni sadaffaan finni dhumaa uummanni keenya Oromoo dhugaa waaqayyo warri wal beektanis warri wal hin beeknes amantaaf gandaa osoo wal hin qoonne safuuf aadaan keessan garaa isin nyaate gaaf haadhi keessan akkanatti miidhamtu dhuftanii bira dhaabbattanii mataa ishee ol qabdan waaqayyo biratti malee nama biratti miti kan galataa qabdan waaqayyo biratti galataa qabdu. Boruma iftaaniifis akkasitti tokkummaa keessan itti fufaa. Wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Kanuma jechuun barbaada hunduma keessan waaqayyo si haa eebbisu bakka jirte itti jiraadha. Akkasuma immoo obboleessa keenya reedii atillee waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada galatooma. Al tokko gidduudhaan Muniiraa ol guddisaa akkaawuntii nu maxxansa.